Yooyaa akkam jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessan jirtu warri sagalee kana dhaggeeffattan hundi keessanuyyuu sagaleen kun uummata keenya akka fayyadutti waliigalteen uummata keenya jidduu jiru waliigaltee gaarii akka ta'uuf yaada uummata keenya ceesisu yaada uummata keenya cibsu uummanni Oromoo aadaasaa duudhaasaa safuusaa eeggatee dhaloota takka dabarsu isa bichaayyuu miti addunyaa irratti beekamtii argatee fuuldura takkatti fufuudhaaf dhaloonni amma jiru hundi keenyayyuu gahee qabna jechuudha. Gaheen kun nama muraasaa kennamee nama muraasa kan dhooggatameeti. Hunda keenyayyuu waan ilaallatudha. Oromoon akka sabaatti saba aadaa duudhaa seenaa fi ooltee bultee gabbataa qabudha. Keessumaayyuu aadaa fi falasama uummata kanaa gadi fageenya yoo ilaalle barnoota fi iccitii jireenya keenyatti jirjiirree guyyaa guyyaadhaan waan itti fayyadamnu tokko waan haaraa tokko hundeessuu akka dandeenyu hundi keenyayyuu kana beekuu qabna. Aadaan maalidha gaafa jennu aadaan calanqee jiruu fi jireenya saba tokkooti. Sabni kamiyyuu aadaa mataasaa, eenyummaa mataasaa, qooqa mataasaa ni qaba. Aadaa isaa kana immoo beeksisuun kunuunsuun isarraa eegama jechuudha. Aadaa fakkeenyaaf aadaa uummanni Oromoo qabu keessaa aadota baay'ee isaa yoo ilaalle aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du'aa fi awwaalchaa, ayyaanotaa fi sirba, waliin jireenya maatii fi firaa, nyaataa fi dhugaatii, ijaarsa manaa fi meeshaalee guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamu, haala qonnaa, haala taphaa, haala ijoolleen dhiiraa rifeensa itti dhahatan, warri shamarran illee itti dhahatan. Kunniin hundi isaatuyyuu aadaa babbareedaa ta'e uummanni keenya akka qabu hundi keenyayyuu hin beekna. Aadaa kana immoo diinagdeetti jijjiiruu barbaachisa. Aadaa kana qoratanii aadaan kun fakkeenyaaf amma aadaan uffannaa kun yeroo ammaa warroota kaawwaniin fudhatamaa akka jiru beekamaadha. Isa kana immoo ammayyeessanii gara diinagdeetti jijjiiruu, gara gabaatti fiduu, beeksisuu uummanni kun yeroo san eenyummaan isaa maalummaan isaa guddachaa hin deema jechuudha. Dhaloonni inni durii carraa ammaa kana yoo argachuus baate carraa baay'ee ta'e waan gaggaarii nuuf kennee jira jechuudha. Isa kanatti immoo fayyadamuudhaan eenyummaa uummata kanaa ceesisuun gahee dhaloota ammaati jechuudha. Dhaloonni ammaa aadaa biyyoota birootiin aadaa warra biraatiin yoo fudhatama ta'e ni gabrooma jechuudha. Gaafa gabroomte immoo eenyummaa kee dagattaa jechuudha. Eenyu akka taate oromummaan weeraramtaa jechuudha. Uummanni Oromoos aadaan isaa kun muraasni akka jalaa bades beekamaadha. Aadaa kaniin immoo qoratanii bira gahanii aadoota saniin kunuunsanii dhaloota isa dhufutti dabarsuun gahee uummataa yookiin ijoollee har'aati jechuudha. Maarree uummanni Oromoo aadaa kana erga qabaatee waaqayyo yoo jedhee fuulduratti waa'ee aadaa uummata Oromoo kun eessaa dhufee aadumti uummata Oromoo kunuyyuu maddi isaa maalidha isa jedhu wajjin laalla.
ijoolleen Oromoo warri amantii Musliimaas warri kiristaanaas waaqeffataas warri taatanii wanti hubachuu nurra jiru hunda keenya irraa jiru waliin mari'achuu walitti dhiyaachuu wal dhiibuu dhiifnee isa dhugaa irratti hundoofnee ilaa fi ilaameedhaan yoo wajjin mari'anne bakka guddaa geenya. Garuu walirratti dhiibbaa wal balleessuudhaaf maqaa wal balleessuudhaaf gocha hin taane walitti uumuudhaaf fiigna gaafa ta'e kuni adeemsa uummata keenya aadaa uummata keenyaa ceesisuudhaaf osoo hin taane fedhii dhuunfaadhaaf fiiguudha jechuudha. Wanta dhugaa jiru wanta ifatti arginu mormuu hin qabnu jechuudha. Keessattuu amantaan ortodoksii aadaa uummata Oromoo kunuunsitee har'aan geessee jirti. Silaa mana amantaa kanaaf yookiin uummata miseensa ortodoksii keessa jiranii fi maaltu barbaachisa yoo jenne kabajaatu barbaachisaaf. Uummanni Oromoon ortodoksii ta'e aadaa kana kunuunsee har'aan nuu ga'ee jira. Uummata kana ni galateeffanna jedhamuu qabaa ture. Garuu deebiin uummata kanaaf laatamee jiru akka uummanni kun aadaa isaa balleessetti akka uummanni kun uummata Oromoo miidhetti warroonni ilaalanii warroonni barreessanii argaa jira jechuudha. Kitaaboleen baay'een weebsaayitoota adda addaa irratti wantoonni ta'aa jiru wantoota kana jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu hayyoonni Oromoo jedhamanii walakkaan isaanii hayyoota jennee waamuudhaaf iyyuu waan baay'eetu nu rakkisa. Maaliifuu ulaagaalee hayyummaa san hin guutan jechuudha. Namni tokko yuunivarsiitiidhaa haa eebbifamu, digirii haa qabaatu, maastersii haa qabaatu yookiin PhD haa hojjetu ilaalcha gadhee yoo ta'e inni doktoraa miti jechuudha. Namni tokko ittiin madaalamuu qabu ilaalcha isaatiin. Ilaalchi isaa ilaalcha gaarii yoo ta'e waan dhugaati irratti kan hundaa'e yoo ta'e akkuma uummanni Oromoo dhugaan ilmoo waaqaati isa jedhu san waan dhugaati irratti hundaa'e waan dhugaatiin uummatatti baha yoo ta'e hayyuudha jechuudha. Garuu mallaqaaf jecha warra garee tokko immoo gammachiisuudhaaf jecha adeema yoo ta'e PhD'n isaa garaadhaaf hojjetame jechuudha. Kana hundi keenya hubachuu qabna jechuudha. Ijoolleen ortodoksiis kitaaba garaagaraa warroon dubbiftan xiinxaluu qabdu jechuudha. Mee aadumti uummata Oromoo eenyu arga jira har'a? Mee waa'ee sirna gadaa Arsii keessa warri jirtan, warri Shawaa keessa jirtan ilaaluu dandeessu. Baalee keessa warroonni jirtan. Sirna gadaa eenyutu daggasaa waggaa 8 keessattuu ijoolleen Tuulamaa kana ilaaluu qabna. Uummanni Oromoo ortodoksii keessa jiran aadaa isaanii osoo hin dagatin har'aan ga'anii jiru. ስለዚህ uummata kanaaf kabajaa guddaatu barbaachisa jechuudha. Oolmaa guddaa akka uummanni kun ooletti kabajamuu ulfaachuu qaba jechuudha. Aadaan uummata Oromoo yeroo biraatiif ilaalla. Uummanni Oromoo maddisaayyuu kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu akka kitaabni qulqulluun jedhutti ijoollee Noohi 3 turan. Isaanis Kaam, Seem, Yaafet turan. Kaam ilma angafa mucaa Noohiiti. Ilmi Kaam immoo ijoollee 4 qaba. Isaan keessaa Kuush mucaa hangafaati. Oromoon horteen Oromoo immoo Kuush akka ta'e hundumtuu walii gala jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessattis bakkoota hedduutti
yeroo ammaa bakka Itoophiyaa jedhamee barreeffametti Kuush jedhamee barreeffame. Kuush horteen Kuush waan baay'ateef horteen Kuush hedduu garagaraatti horteen isaa waan baay'ateefi maal jedhamaa ture? Afrikaanumtuyyuu Kuush jedhamaa turte jechuudha. Biyya Kuush jedhamaa ture. Kana kitaaba qulqulluurraa wajjin laalla gizee biroo jechuudha. Kanaaf maddumtuyyuu aadaan uummata Oromoo har'a raawwachaa jiru tokkoon isaa eessa gaafa jenne kitaaba qulqulluudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessa jira jechuudha uummanni Oromoo. Akka warroonni kuuwwannis uummanni Oromoo iddoo biraatii akka dhufeetti bishaan keessa akka ba'eetti warroonni haasa'an sun haasa'an. Maaliifuu Oromoon yooma ammaa kun maal jedhaa? Israa'een hamma humna ishee gurrifattii jedhu. Hamma humna isheeti aannan godhachuu kan dandeessu. Namni tokkos dubbachuu haasa'uu kan danda'u hanga humna isaati jechuudha. Hanga humna isaati. Haasa'anii haa barreessan. Dhugaan garuu eessa jiraadha? Nuti immoo warra barate yoo taane, warra qaroome yoo taane dhugaa san baafnee addunyaatti mul'isuudhaan warroota akkas ta'an sani salphisuu qabna jechuudha. Wanti nurraa eegamu kana kun hayyummaadha, kun beekumsaadha. Akkasitti yoo deemne jechuudha. Malee aadaa uummata Oromoo manni amantaa Ortodoksii akka balleessitetti warroonni ilaalan osoo of duuba deebi'anii of ilaalanii. Maaliidhaaf kana jedhatanitti fakkaate? Yeroo baay'ee akkuma beekamu biyya keenya keessattuu biyyoota Afrikaa keessatti mootonni gaafa aangotti dhufan harki caalan isaanii fedhii dhuunfaa isaaniitiif. Uummataaf hojjechuu osoo hin taane akka dimokiraasiin jedhutti deemuu osoo hin taane fedhii dhuunfaa isaatiif. Kanaaf akka fedhii dhuunfaa isaa jalaa hin tuqamne immoo waan isa kuffisuu danda'utti harkataa jechuudha. Ilaalaa yeroo wayyaaneen biyya kana bulchaa turte sanitti wayyaaneen wantoota lama fayyadamtee turte. Amaaraa fi Oromoo walitti buusuudhaan. Maaliifuu humnoonni biyya kana keessa jiran humnoota kanii waan ta'aniif humnoonni kuniin nageenya akka waliin hin arganne taasisuudha. Inni biraa immoo amantaa musliimatii fi amantaan kiristaanaa akka diinatitti akka wallaalu taasifamaa ture. Maaliifuu humni guddaan amantoota kanneen lamaan jidduu jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma yeroo mootonni biyya kana yookiin atseewwan biyya kana bulchanis waan kana uummata irratti raawwachaa turan jechuudha. Waan kana uummata irratti raawwachaa turan. Garuu atseewwan kuniin amantaan isaanii maali? Gaafa jenne amantaan isaanii dhugaadha, Ortodoksiidha. Ortodoksiidha. Ortodoksii garuu bakka hin bu'an. Ortodoksii bakka hin bu'an. Ortodoksii osoo bakka bu'anii kitaabni qulqulluu waan jedhu sanii wajjira oolchu ture. Kitaabni qulqulluun mirga yoo si rukute bitaa itti garagalchi, bitaa yoo si rukute mirga itti garagalchi jedha. Isa bichaa miti macaafa fakkeenya irratti akka dubbatutti boqonnaa tokko Isaayyaas boqonnaa tokko irratti aarsaan keessan ixaanni isiniif naaf dhiyeessitani hundi isaa akka faandii harree fuuldura kootitti ajaa'ee jedha. Maaliidhaaf jedhee gaafa kana ibsu immoo harki keessan hiyyeessa miitanii, hiyyeessa saamtanii, ijoollee maatii hin qabne miitanii, warra dhugaaf osoo hin taane warra dhugaa hin qabneef murteessitanii, harka keessan dhiiga namaatu jira jechuudhaan ka'a jechuudha. Osoo kana hubatanii warroonni suniin kanan godhanii turanii jechuu barbaadan. Kanaafuu amanticha bakka hin bu'an. Beeta kiristaanas bakka hin bu'an. Garuu hooggantoonni amantaa yeroo isaa warri jiran
akkuma ammaa kana jechuudha. Maaliifuu mootummaa wajjin hidhata qabu, mootummaa wajjin hojjetu, hin sodaatu, akka kitaabni qulqulluun jedhutti fuulduratti ba'anii hin dubbatan. Maaliifuu isaanillee fedhii dhuunfaa isaaniitiin warra hojjetu. Ammas wantoonni kun ni jira amantaa kamiyyuu keessa. Kan musliima keessas, kan ortodoksii keessas, kan protestaantii keessas abboonni amantaa akkanaa ni jiru. Fedhii dhuunfaa isaaniitiif qofa kan deddeebi'anii jechuudha. Kana hubachuu qabna. Kana beekuu qabna. Kanammoo murtee kan laatu Waaqayyoodha. Goonni akka Abune Phexros yeroo Xaaliyaaniin biyya kana bulchitutti uummanni waan fincileef kottu waltajjii irratti bahi uummata nuuf gorsi. Uummanni kun Xaaliyaanidhaaf akka bitamu taasisi gaafa jedhani waltajjii irratti na baasaa. Isiniifan gorsa jedhani. Eeshi bitaa mirgaan duubaan fuulduraan meeshaa waraanaa itti aggaamamee jira. Isaan garuu nama amantaa dhugaadhaan deddeebi'a waan ta'eef, nama dhugaadhaan hoolota Waaqayyoo eeguudhaaf nama muudaman waan ta'aniif erga kallattii arfaniin, erga fannoo isaaniitiin mallatteessaniin booda uummata Itoophiyaatiin maal jedhan? Isin dhuguma warreen amantaa hin qabne kanaaf yoo bitamtanii isin awaggazeen jira yookiin isin abaaree jira jedhani. Yeroo kana massaaraatti roobsanii ajjeesanii jechuudha xiyyeetiidhaan. Dhugaa jechuun kana. Wareegamuu jechuun kana. Abboonni dhugaa hojjetanii jiru. Abboota baay'eetu jira. Abune Phexros qofa kaafne malee abboonni baay'een yeroo sanis wareegamanii jiru. Yeroo aatseewwan biyya kana bulchanis wareegamanii jiru. Yeroo mootonni biyya kana bulchanis baay'een isaanii wareegamanii jiru. Maqaan isaanii waan hin kaaneef malee jechuudha. Gariin garuu yoo uummanni ajjeefamu, uummanni yoo saamamu, qotee bulaa yoo saamamu cim jedhanii jechuudha. Kun immoo warreen akkanaa beeta kiristaana bakka hin bu'an jechuudha. Beeta kiristaana bakka hin bu'an. Kanaaf hayyoonni yeroo ammaa hayyuudha warroon ofiin jedhan waan kana hubachuu dadhabanii jechuudha. Waan kana hubachuu waan dadhabaniif mana amantaatii fi mootota ilaalcha tokkoon ilaalu jechuudha. Ilaalcha tokkoon ilaalu. Kanaaf kun immoo wallaalummaadha. Beekumsas miti. Amantaa fi mootonni adda addaadha. Kana hubachuu qabna. Kana beekuu qabna. Kanaaf jibbiinsi mana amantaa yookiin ijoollee ortodoksii ta'an irratti kallattii adda addaatiin barreeffamaa jiru. Nurraa ka'uu akka qabu ijoolleen ortodoksii iddoo adda addaa jirtan kana hubachuudhaan ammas fuulduratti wantoonni baay'een akka nu eegu hubachuu qabdu. Waan lama bichaa isiniif haa kaasu. Nuti kan cuubamnu ilmummaa Sillaasee fudhachuudhaaf. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti namni bishaanii fi hafuura qulqulluurraa lammata hin dhalanne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jedhee jira. Maarqos boqonnaa 16:16 irratti immoo kan amanee kan cuubame ni fayyaa jedheera. Kanaaf nuti kan cuubamnu ilmummaa Sillaasee fudhachuuf akka ta'e kiristaanonni ni beektu. Wangeelli adda addaas akka barsiifamu hundi keessanuyyuu beektu kana. Warrootumti jibbiinsa barreessan kunillee beeku. Garuu miidiyaa irratti ba'ee Dr. Gammachiis namni jedhamu
Dooktor Gammachuu namni jedhamu kiristinnaa ka'uun Oromoo Amaaratti jijjiiruudha jedhe. Akkamitti sabni akkamitti jijjiirama? Ammam uummata Oromoo Ortodoksii ta'an akka tuffatan yaada kana keessatti ni argina jechuudha. Ammam akka tuffatan jechuudha. Kun immoo ilaalcha duubatti hafaa. Ilaalcha ammam namni akka duubatti hafe. Ammam dooktoreetiin isaa akka inni kisaare nu hubachiisa jechuudha. Karaa hundi keenyaa dhageenya cim jenneerra. Inni biraa immoo maal jedhe? Yeroo darbee maraatoon irratti fiigicha mucaan Oromoo dhalataa Salaalee kan ta'e gaafa inni moo'u isaaf hin gammanne. Gocha inni mana amantaatiif gochaa jiru mana kiristaanaa qarqaaree ijaaraa waan jiruuf ilaa mucaan kun miila yaadaa lafa Oromoo irratti beeta kiristaanaa nafxanyaan duratti ijaarsaa jira jedhe immoo Dooktor Asaffaa jedhamu jechuudha. Dooktorri keenya kana jechuudha. Jibbiinsa facaasuudha jechuudha. Waan dhaloota tokkorraa hin eeggamne hayyuu jedhanii hayyummaa jechuun biyyoota ormaa ta'anii odeessuu miti. Hayyummaa jechuun kan uummata beela keessaa baasuudhaaf uummata keenya rakkachaa jiru kana teknooloojiidhaan guddisee uummanni akka yeroo wajjin deemu taasisuudha. Yeroo baay'ee wanti hubatamuu qabu hayyuun baay'een dubbatu gochaan argama hayyuun. Warroonni beekumsa hin qabnedha warroonni iyyan kuniin jechuudha. Kanaaf warroota kanaan akka hin fudhatamne ijoolleen Oromoo Ortodoksii taane warroonni birootis kana hubachaa deemuun dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya jechuudha. Ijoolleen Ortodoksii Oromoo taatanis waltajjii tokko irratti walii galuudhaan wantoota fuuldura keenya jiru wantoonni baay'een akka jiran kitaaboleen baay'een barraa'anii jiru duratti kitaabolee saniin fuunee ifatti mul'isuudhaaf tokkummaadhaan dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaa jechuudha. Erga kana jennee boodatti mee mata duree keenya har'aa keessatti namoonni baay'een waa'ee irreecha irratti gaafii ni kaasu. Irreechi kun akkami? Irreechi aadaadha moo amantiidha? Waan jedhu adda baafamee beekamuu qaba. Wanti lama walitti hidhamee walitti borcamee wajjin deemuun uummata burjaajessuu ta'a. Uummata burjaajessuu ta'a. Irreechi aadaadha moo amantiidha? Amma kana hubachuun dura ilaalchi irreechi jechuun iyyuu maal jechuudha? Uummata Oromoo biratti uummanni Oromoo irreecha maal jedheeti waan jedhu sanii haalaallu. Irreechi sirna waaqeffannaa gamtaadhaan malkaatti baanii waaqa galateeffatanii fi tulluu irratti baanii waaqa kadhatanidha jedha. Amma kaa as keessadha. Irreechi sirna waaqeffannaati jechuudha. Sirna waaqeffannaa jechuun immoo sirna waaqeffannaa keessatti qaama lamatu jira. Qaamni waaqeffatamu jira, qaamni waaqeffatu immoo jira jechuudha. Amma kana kaa amma wanti guddaan hubatamuu qabu beekamuu qabu laga bu'anii marga qabatanii irreeffachuu osoo hin taane wanti irreeffatamu sun maalidha?
eenyudha kan irreeffatamu? Qaamonni lamaan. Ishii inni irreeffatu yookiin inni waaqeffatu waaqeffattoota yoo jenne inni waaqeffatu sun waaqa yoo jenne waaqni sun eenyudha? Waaqni sun eenyudha? Amma wanti sirriitti beekamu jechuudha. Keessattuu ijoolleen Oromoo Ortodoksii taatan aadaa keessan waan jaalattaniif eenyummaa keessan waan jaalattaniif akka tasaa namni waa'ee kanaa yoo dubbate isin muufachiisuu danda'a. Amma anumtuu wanti haasa'aa jiru kun isin muufachiisuu danda'a. Garuu hanga yoomiti dhugaa fi ara yookiin dhugaaf soba walitti qabnee deemnaadha. Walitti qabnee deemnaadha. Irreecha yommuu jennu jedhu hiikan adda addaas hin kennamaasi. Irreecha gaafa deeman marga yookiin coqorsa harkatti qabatanii akka deeman hin beekamu. Irreechi kun immoo yeroo lama akka uummata Oromootti kan taasifamu. Inni jalqabaa irreecha Arfaasaa keessa kabajamudha. Arfaasaa keessa maal jedhameeti kabajamaa yoo jennee kadhaa waaqaaf gamtaadhaan dhiyeeffamudha. Innis yeroo roobni uumamaaf baay'ee barbaachisu waan ta'eef rooba nagaa akka roobuuf tulluutti baanii waaqa kadhatu. Akkasumas fuuldura ganna waan ta'eef ganna dukkanaa nagaan nu luuqsisi. Booqaa birraatti nagaani nu baasi. Sanyii facaate nu biqilchi jedhanii waaqa kadhatu. Maala kuni waqtiilee Arfaasaa keessa jechuudha. Inni biraa irreecha biraati. Amma kan fulbaana keessa raawwatamu kana jechuudha. Irra caalatti galata waaqaaf galchuudhaaf yoo ta'u milkaa'ina fuula duratti ni kadhatu. Galanni waaqaaf galfamu kunis kadhaa keenya nuuf dhageessee ifatti nu baastee sanyii facaafame nu biqilchitee sa'aa nama nagaa nuuf kennitee galanni sii haa ga'u jedhanii akkasumas milkaa'ina fuulduraatiif ammoo midhaan dhalaa ga'e kan yookiin bilchaate namaa fi simbira wajjin nu soorii bara nagaa nu quufi nu godhi yaada fi hawwii keenya nuuf guuti jedhanii waaqa kadhatu. Kun baay'ee gaariidha. Waaqa kadhachuun, waaqa faarfachuun kiristaanarraayis kan eegamudha jechuudha. Akkuma nuti ganama kaanee waaqa keenya kadhannu, mana amantaa deemnee waaqa kadhannu, nagaan nu oolchi, cubbuu keenya nu dhiisi, gaarii wajjin nu oolchi jennee akkuma kadhannu kana uummanni Oromoos aadaa isaatiin haal godha jechuudha. Waaqa isaa uumaa isaa kadhataa jechuudha. Amma gaa ilaalcha kana erga hubanneen boodatti hubannoo amantaa immoo haa ilaallu. Amantaa maalidha? Gaafa jennu amantaa jechuun jedha hiikaa akkoota warroonni kitaaba hiikanitti amantaa jechuudha. Hiikumti amantaa jechuun የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ይሉ ማል ጀቹዳ አመንታ ጀቹ waaqayyoon kan itti of godhu of ibseedha. Maal jechuudha? Amantaan kennaadha. Waaqayyootu dhala namaatiif kenne amantaa. Amantaan daandiidhas kan waaqayyootu wal nu qunnamsiisu kan waaqayyo wajjin hidhata akka goonu nu taasisu jechuudha. Amantaan immoo tokkodha jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii amantaa ishee doogmaa fi qannoonaa akkasumas darbaa fi darbaa irratti hundaa'ee adeemsa ishee ilmaan namaa mootummaa waaqayyoo dhaalchisuudhaaf
akkasumas hordoftoota amantii hundaaf baroomsa kennitee cuubuudhaan ilmummaa Sillaasee ni kennitiif jechuudha. Ni kennitiif. Amantaa keessa amantiitu jira. Amantii jechuun immoo waan qaama miirota keenyaan, qaama miiraa keenyaan arginee, fuufannee, qaqqabnee bira ga'uu hin dandeenye tokko amananii amantiidhaan fudhachuudha. Amantii keessa immoo waa lamatu jira. Amanuu fi amanamuudha. Waan qaama miiraa keenyaan qaqqabnee, fuuffannee, ilaallee arguu hin dandeenye sana shakkii tokko malee fudhachuudha. Amanamuun jechuun immoo waan amanamne sanii fi deebii laachuudha. Amantaan tokkodha. Isa immoo Efesoon 4:5 irratti kaa'a. Amantaa qulqullootaaf kennamtee, eeyyeen qulqullootaaf kennamte. Gaafa ergamoonni uumaman ergamoota jidduutti gaafa shakkiin ga'u sanii dhugaa Waaqayyoon ergamoota isaa ejjetaniif itti of ibsisanii jechuudha. Waaqayyoon kan dhugaadha. Amantaan dhugaa ibsu jechuudha. Waaqayyo eenyummaa isaa ilmaan namaatiif. Maaliifuu ilmaan namaa qorattee waa'ee Waaqayyoo eenyummaa Waaqayyoo bira ga'uu hin dandeessu. Garuu Waaqayyoon hamma ilmi namaa hubachuu danda'utti of ibsa jechuudha. Akkaataa Waaqayyoon kaakuu moofaa keessatti itti of ibsee fi akkaataan kaakuu haarawaa keessatti wangeelaan immoo itti of ibsee adda addaa jechuudha. Adda. Amma maarree gara irreechatti gaafa deebinu warri waaqeffataa warroonni jedhani maal jedhu ilaalcha mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf ilaalcha mataa isaanii keessatti waaqni qaama sadii qabu, maqaa sadii qabu, gochi sadii jiru, hin dhaluu, hin dhalatuu ilaalcha jedhamu qabu. Amma kaa ilaalcha kanatu immoo walitti nu buusa. Inni biraa warroonni waaqeffattoota maal jedhu? Seexanni hin jiru jedhu. Garuu Oromoon seexanni hin jiru jedhaayi. Oromoon afoola isaa keessatti maal dabarsaa dhufe? Maal barsiisaa dhufe jedhu suni wal nu gaafachiisa jechuudha. Kana kan gochuu dandeenyu yoo maal ta'edha? Yoo nuti cimneedha. Jechuudha. Kanaaf ilaalcha isaan jiran du'aan boodas jireenya akka hin jirre, gannatii fi si'ooliin akka hin jirre hin barsiisu. Kun immoo walitti nu buusa jechuudha. Kanaaf wanti godhamuu qabu aadaa akka aadaatti kunuunfannaa. Amantii immoo akka amantiitti eenyuyyuu amantiisaa akka barbaadetti gaggeeffachuu hin danda'a. Kun mirga isaati. Bishaanii fi ibidda fuuldura kee kaa'een jira. Isa barbaadetti harka kee diriirsi jedhamnee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma wantoonni baay'een wal nama harkaadhaan kanaadha. Irreecha keessatti axxee galateeffatte yoo ta'e kan galateeffattu eenyudhaadha? Waaqa gurraachadha gaafa jette waaqni gurraachi sun eenyudhaadha? Immoo jireenyi keenya kiristaanummaa keessatti Kiristoosidha. Maaliifuu kitaabni qulqulluun ilma Waaqayyootti kan hin amanne har'umaayyuu itti murtaa'ee nuun jedhanuuni. Jireenyi keenya, daandiin keenya, ani buddeena jireenyaati jedhame Kiristoos. Ani dhugaadha, ani jireenyadha, ani karaadha jedhee jira. Kanaaf Kiristoosiin kan hin kabajne ayyaanni kamiyyuu ayyaana xaa'ootiiti. Jaalalli jibbine kana beekuu qabna. Ayyaanni Kiristoos keessatti hin kabajamne kamiyyuu Waaqa birattis fudhatama hin qabu, kiristaanota birattillee fudhatama hin qabu. Kana jala sararree beekuu qabna jechuudha.
kana jala sararee beeku. Ayyaanni irreechaa aadaadha gaafa jennee akkamitti deemna? Aadaadha gaafa jennu akkamitti waan jedhu san hubachuu barbaachisa. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos immoo Waaqadha nuufi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti sagalichi yookiin jechi jalqaba waan hunda ture. Jechi Waaqayyo bira ture. Jechi ofiisaa Waaqayyo ture jedha. Jecha kanaan immoo hundumtuyyuu akka ta'e, hundumtuyyuu akka uumame, isaaniin ala wanti uumame akka hin jirre kitaabni qulqulluun nu dubbata. Nu immoo kan itti amannu kiristaanonni maddi keenya kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluudha. Kanaaf irreechaan aadaadha jennee fudhanne yoo ta'e musliimnis, kiristaannis, waaqeffataanis kunis wajjin marochuu dandeenya, kabajuu dandeenya. Kan kabajumnu akkamittidha? Irreeffannee waaqa waamnetii miti. Waaqni waamnu sun eenyuudhaadha? Waaqni waamnu sun eenyudha? Namoonni baay'een waaqa waan jedhamee bichaa waaqa isinitti fakkaachuu danda'a. Mi'a moof gaafadha. Seexanni fakkeenyaaf odoo addunyaa kanarratti wantoota baay'eetu jira. Seexanaadha jedheen dhufaa seexan hin dhufu. Yeroo baay'ee naannoo boqojjii warroonni jiraatanii hin beeku natti fakkaata. Waggoota 10 dura yookiin waggoota 15 dura achiin ture warra ayyaana warra jedhamutu jira. Warri ayyaana hin dalagu afuurin irra bule jedhu halkan wal ga'u hoolaniin qalamaa nyaannin dhaqaa achitti waan biraa kanatu ta'a hin dalagu jechuun akka dalagaa jedhu namoonni hin beekne jiraachuu dandeessu. Hin dalagu jechuun bakka afuura biraatiin guutamu jechuudha. Afuura biraatiin guutamaniiti walaloo adda ta'e dhiyeessu. Fakkeenyaaf namni Amaariffa hin beekne tokko afuurri Amaariffa danda'u yoo irra bule Amaariffa qullu jedhee haasa'a. Inni baazawee ayyaanni kun immoo Oromoo bichaarrallee miti kan bulu. Itti nan beeka. Namootuma warra Amaara ta'anirrallee bulee dalagsiisee iyyisiisee akkas godhuun jira. Kuni waanan ija kootiin argee ragaadha. Kun immoo hojii seexanaati. Kun nu shakkisiisu waan itti guddannedha jechuudha. Maal godhaa? Gaafa bulii 19ti. Gaafa Gabreelii jechuudha. Gaafa bulii 12 gaafa Mikaa'elaa. Gaafa 21 gaafa haadha keenya Maariyaam jechuudha. Gaafa kiristaanonni itti wal ga'anii waaqa isaanii itti galateeffatan. Itti galateeffatanitti inni illee immoo maal godhaa? Waan kanaaf dhufa jechuudha. Kana jechuudha akaayii xiqqoo harkatti qabattee ashaarotti siiqu jechuudha. Waan akkanaatu jira jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun akka jiranii beekamaadha. Aadaa keessa jechuudha. Wanti beekamu qabu aaduma uummata Oromoo bichaallee miti. Aadaa uummata Oromoo bichaallee miti. Kun keessa illee jira. Namoonni akka uummanni Oromoo bichaa waan kana akkas saba kamiyyuu keessa namoonni seexanaa bulan, warroonni seexanaa bitaman, warroonni muka jalatti wal ga'anii muka dhadhaa diban, dhagaacha dhadhaa diban, bassoo fuudhanii deeman, achitti horii qalan, yoo farsoo wannoo godhanii isaaf dura naqan, ibaayyuu minaamina kan jedhamu baay'eetu jira hojii seexanaa. Kun hojii seexanaa baay'eetu jira. Maaliif seexanni ilmoo namaa kallattii garaagaraatiin hidhuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Kan hidhuu barbaada waan ta'eef. Kanaaf wantoonni amma raawwatamaa jiru kun
eessatti nu oofaa jira? Garamitti nu oofaa jira? Fakkeenyaaf kitaaba waldaa qulqullootatiin dhiifama waldaa duuka bu'ootatiin kitaabni ba'e tokko jira. Ortodoksii fi Ortodoksii Oromiyaatti kan jedhu. Kitaaba kana keessatti waa'ee Oromoo haala sirriitti ni ibsa. Haala sirriitti ni ibsa. Keessattuyyuu daaqoon Geetinnat Fayyisaatiin yookiin Niyaamii Fayyisaa jedhanii yeroo maqaan isaa Geetinnatiidha. Akkaataan inni seenaa uummata Oromoo itti barreesse hedduu baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmuu garaa taliilaa isa jedhu maal akka ta'e inni ibsee ture. Haa ta'u garuu immoo wanticha kana keessa iyyuu seenuun hin barbaachisaadha. Maaliifuu aadaan akka aadaatti haa ta'u malee aadaa fi amantaa walitti fiduu hin qabnu. Keessattuyyuu rakkoo guddaa kan uumu yoo maal ta'edha? Aadaan amantii dhuunfate taanaan balaa guddaatu dhufa. Aadaan amantii dhuunfate taanaan balaa guddaatu dhufa. Garuu amantiin jechuudha. Amantaan aadaa yoo dhuunfate aadaa isaasan akka waaqanis walitti hin buufnetti aadaa san fudhachuu hin danda'a. Aadaa uffannaa fakkeenyaaf aadaa uffannaa uummanni Oromoo qabu. Uummanni Oromoo fakkeenyaaf hin sirba yoo ta'e isa san immoo faarfannaatti jijjiiruu hin barbaachisaa jechuudha. Wantoota kana ilaalcha gaariidhaan ilaaluun ni barbaachisa. Garuu wanti waaqeffannaa ammas mormii guddaa kaasaa jira. Wantoonni namaaf hin galle baay'eetu jira. Waan ta'eef itti yaadamuun barbaachisaadha. Maaliifuu namoonni gariin irreecha aadaadha kan jedhan hin jiru. Fakkeenyaaf ijoolleen Ortodoksii amma achi deeman harki isaaniiyyuu qeessonni hin deemu. Warroonni wangeela barsiisan illee muraasa isaanii argaa jirra. Hin deemu. Warroonni faarfannaa baasan illee argaa jirra muraasa isaanii hin deemu. Maal deemtanii gaafa jennee gaafanne aadaadha jedhu. Waaqeffataan immoo amantii kooti. Amantii koo mul'isuufan deemaa jira jedhu. Abbootiin gadaas hayyoonnis miidiyaa garaa irratti gaafa haasa'an amantiidha jedhu. Kuni uummata burjaajessaa jechuudha. Uummata burjaajessaa jira. Kanaaf waan kanarratti adda bahee beekamuun barbaachisaadha jechuudha. Amantaan Ortodoksii aadaa fi duudhaa saba Oromoo kunuunsuudhaan har'aan geessee jirti. Garuu waan waaqa isheetiin walitti buusu immoo hin fudhattu. Humnaan lakki fudhu jechuun hin danda'amu. Kun dhimma lubbuuti waan ta'eef jechuudha. Kun dhimma lubbuuti waan ta'eef hin danda'amu. Waan hin fakkaanne immoo fakkeessuun illee sirrii miti. Waaqa walitti nu buusa immoo inni. Waaqa walitti buuna jechuun immoo gatii nu dhabsiisa jechuudha. Gatii nu dhabsiisa. Kanaaf aadaa keenya kunuunsinee aadaa keenya beeknee deemuun sirriidha. Garuu waan waliif fakkaanne walitti fiduun sirrii miti. An akka kootitti warri waaqeffataa warroonni jedhan amantii isaanii natti fakkaatan. Maaliifuu ni galateeffattaa, ni waamtaa, aarsaa dhiyeessitaa fi kana jechuun immoo waaqa ati waaqeffattu jira jechuudha. Waaqni sun immoo akka kitaaba qulqulluutiin walitti bu'iinsa uumaa jechuudha. Waan ta'eef ijoolleen Oromoo achi deddeebitan achitti mul'attanii aadaa keessa mul'isuu hin dandeessu. Garuu aarsaa dhiyeessaa jirtu jechuudha. Gaafa irreeffattan eenyuun galateeffachaa? Waaqa san galateeffachaa jirtu. Waaqa santu hin beekamnedha. Waaqa santu hin beekamne. Waaqni sun kamidha? Waaqa nutarra
kiristaanummaadhaan sillaasee jennu sanidha. Yookiin waaqa nutarraa Iyesuus Kiristoos jennuudha. Maa wal somna? Wal somnu jechuudha. Kanaaf kana beekuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Ijoolleen biroo immoo maaliif deemtan jennee gaafa nuti gaafii gaafannu tokkummaa Oromoo argisiisuudhaaf guddaadha, waan gaariidha. Uummanni Oromoo addunyaa irratti akka mul'atuu fi addunyaa irratti aadaan isaa, eenyummaan isaa akka mul'atuuf taasisuun kun waan sirriidha. Garuu ilaalchi keenya ilaalcha galateeffachuu, ilaalcha faarfachuu keessa seenna yoo ta'e sirrii miti ammallee jechuudha. Sirrii miti. Uffata aadaatiin fakkeenyaaf yoo argitanii jettani uffata aadaa uffatanii babbareedanii mul'achuudha akka namatti tola. Baay'ee namatti tola. Garuu achi dhannee ni galateeffanne yoo ta'e garuu hin ta'u waan ta'eef kanarraa sirriitti of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Ijoolleen Ortodoksii waggaa waggaadhaan yaadni kun hin ga'a, gaafiin kun hin ka'a. Gaafii kanarratti immoo of eeggannoo taasisuu barbaachisaa jechuudha. Aadaa uummata keenyaan hin kunuunsina. Garuu wantoota akkanaa kanarraa of fageessinee yoo galateeffannus yoo ta'e ilaalchi keenya keessatti fiduu kan qabnu ilma dubroo Maariyaam Iyesuus Kiristoos akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluurratti faarfannaa boqonnaa 447 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. Waaqayyoo faarfachuudhaan galata galchaa. Waaqa keenyaaf masiinqoodhaan galateeffadhaa. Samii duumessa ni haguugatii. Lafas bokkaadhaan ni qopheessaa. Margas tulluuwwan irratti marga lalisaa ilmaan namootaatiif ni biqilchaa jedha. Daala. Uummanni Oromoo akkasitti irreeffata. Kuni beekamaadha. Irreessa keessatti malkaatti bahee gaafa tulluutti bahus uummanni Oromoo maal jedha? Aadaa uummanni Oromoo marga jiidhaa lalisaa qabachuudhaan tulluu fi malkaatti bahee uumaa isaa ittiin galateeffatudha. Gooftaa ardii fi samii uume jiraachisu daraaraa miidhagaa harkatti qabatanii isaaf galata dhiyeessuun adeemsa namoonni aangoo fi irree waaqummaa isaanii ibsan qulqulluun Daawitis akkuma ibse kana jechuudha. Amma nuti maal gochuu qabna ree? Uummata kana garuu deebisuu qabna jechuudha. Sheeppii gochuu qabna. Akka karaarraa hin banne uummanni kun kan inni galateeffachaa jiru suni waaqa isaa Sillaasee Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu kan ta'e ta'uu dursinee hubachiifne. Achi yoo deemis sirbaare amantaan immoo sirbuun sirrii miti jedha jechuudha. Kanaaf wantoonni baay'een wantoonni walitti bubbu'an baay'eetu jiru waan ta'eef kanarratti ammas barsiisonni wangeelaa miirummaatiin jechuudha. Miirummaatiin osoo hin hubatiin, osoo hin beekiin deddeebinaa irra natti fakkaata. Yoo nachi ilaalu qorannoo barbaachisaa, leenjii barbaachisaa, gorsuu barbaachisaa, hubachiisuu barbaachisaa. Ijoollota ilaalcha siyaasatiin badanii har'a waaqeffataa jedhanii warroota ka'antaniyyuu jibbiinsa mana kiristaanaa irratti qabaatanii warra mana kiristaanaa gadhiisanii ba'an kanaayyuu itti dhiyaannee gorsinee wajjin dhannee karaatti deebifne yoo ta'e adeemsa qulqullicha Phaawulos, qulqullicha Phexros hordofaa jirra jechuudha. Qulqullicha Phaawulos hanga mana hidhaa deemuudhaan wantoota adda addaa hojjetee akka ture hin beekna. Mana xaawutii seenee nyaataan xaawutiidhaaf hojjetame nyaatee namoota baay'ee achi baafateera. Yoo kana goone nullee waan gaariidha. Garuu wajjumaan achitti dhiichifnee galla yoo ta'e, wajjumaan immoo achitti machoofnee galla yoo ta'e kuni sirrii miti jechuudha. Kanarratti uummanni keenya cimee dhaabbachuun ijoolleen ilaalcha sanyummaatiin, ilaalcha of tuulummaatiin, ilaalcha birootiin osoo hin taane waaqarraa hin gatii argadha jennee
deddeebi'uu qabna jechuudha. Kanaaf ijoolleen tawaahidoo Oromoon gochoota waaqolii tolfamoo waliin wal qabatan kanneen amantaa keenyaan walitti hin buune fudhannee kan amantaa keenyaan walitti bu'u immoo dhiisuun dirqama ta'a jechuudha. Irraa fagaachuu nu barbaachisa jechuudha. Nu barbaachisa. Waaqa keenya galateeffachuun kitaaba qulqulluuratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Eenyu illee gooftolii lamaaf hojjechuun hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaalachuun, isa tokko of kennee isa kaan tuffachuudha maleedha. Maaliifuu yoo barbaadde seexanaa bitamii, yoo barbaadde waaqayyoodhaaf bitamidha. Yookiin yoo barbaadde naaf bitamii, yoo barbaadde immoo seexanaa bitamidha jedha gooftaan. Isas wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti argattu. Inni biraa immoo Faarsaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irratti warri waaqayyoon dhiisanii kan biraa fudhatan miidhama of irratti ni baay'isu jedha. Dhibaayyuu dhiiga isaaniif dhiyaatu ani hin dhibaafadhu, afaan kootinis maqaa isaanii hin dha'u jedha waaqayyoon. Murtiitu jira jechuudha. Waaqayyoon dhiifnee waan biraatti deemna yoo ta'e waaqarraa murteen akka nu eeggatu beekamna jechuudha. Inni biraa immoo Faarsaa 18 lakkoofsa 2 irratti waaqayyo kattaa koodha. Masaraa koodha. Oolchaa kootis waaqayyo koo da'oo dhagaa isa ani kooluu itti galuudha. Gaachana koo isa akka gaanfa fayyinaa koof faccisu iddoo dhokannaa koo isa ol jedheedha jedha. Kanaaf haala kanaan waaqayyoon galateeffachuun, waaqayyoon faarfachuun kiristaanotarraa eegama. Manni amantaa kiristaana immoo doogmaa fi sirna waaqeffannaa mataa isheeti qabdi waan ta'eef kana keessaa ba'uu hin qabnu jechuudha. Sodaannee wangeela waaqayyoo micciirra gaafa ta'e immoo hin ta'udha. Kitaabni qulqulluun Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 27 irratti maal jedhaa? Waan ani dukkana keessatti isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waan hususaan dhageessanii lafa ol jedhaa irratti labsaa jedha gooftaan jechuudha. Kanaaf nama sodaannee wangeela dhossina yoo ta'e itti gaafatamna jechuudha. Kanaaf gooftaan bilisa nu baaseera. Kan bilisatti baane immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosinidha. Isa waaqeffannaa, isa bitamnaa, isa galateeffannaa jechuudha. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuguman isinitti himaa. Namni hundinuu mana haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa fi haadha yookiis ijoollee sababii mootummaa waaqayyoof jedhee dhiise bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee ni argata. Bara dhufaatii immoo jireenya bara baraa ni galaa'edha. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 29 irratti jira. Namoonni baay'een waan kana jenneef nu arrabsuu danda'u, nu jibbuu danda'u. Nuti immoo dhugaa waaqayyoo dabsuu hin qabnu jechuudha. Yoo dhugaa waaqayyoo dabsine ibiddatu nu eeggata jechuudha. Yoo dhugaa waaqayyoo immoo dhugaatti himne maal akka nu eeggatu kunoo kitaabni qulqulluun nuuf ibsaa jechuudha. Ammas immoo waaqayyoon warroota arkee warroota ta'aniif warra waaqeffataniif immoo akkana jedhe. Qilxuu jalatti hirreeffattanii itti gammaddan sanaaf yeella'uu jirtu jedha. Iddoo dhaaba isaa fuwatan sanaafin salphachuuf jirtu. Isin akka qilxuu baalli isaa harca'ee akka iddoo dhaaba bishaanii hin qabnes ni taatu. Namni jabaan akka hoofaa caccabaa ni ta'a. Hojiin isaas akka barbadaa ibiddaati. Lachuunus walii wajjiin ni ba'u. Kan isa dhaamsus hin jiru jedha.
Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa jennee waan waaqayyoo dhiifnee waan biraa waaqeffanne yoo ta'e waaqayyoon murtee waaqayyoo maal akka ta'e nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf dhaabbannee haa ilaallu jechuudha. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti dhugicha ni hubattu. Dhugichis birmadummaa yookiin bilisa isin baasa. Kan bilisa nu baasu dhugaadha. Dhugaa yoo fudhanneedha. Yoo amanneedha malee namni irreecha mormeedhaaf Oromoo jibba jechuu miti. Oromummaan irraa fudhatamas jechuu miti. Ani Oromoodha. Oromoo Ortodoks Tawaahidoodha. Waan waaqa kootiin waan waaqayyoon walitti na buusun fudhu. Waan waaqa kootiin walitti nan buufne immoo aadaa uummata koo kunuunsuudhaaf dhaloota dhufutti ceesisuudhaaf itti gaafatamummaan qaba. Mirga bichaa miti dirqamas qaba jechuudha. Garuu waan waaqa walitti na buusun fudhu. Addunyaa kanarratti sabni mataa isaatti amantii qabu hin jiru. Amantiin yoo jiraateyyuu nuufi amantaadha. Warroonni kaawwan amantii yoo ta'e jechuudha. Akka hunda keenya garuu galutti amantaan kan nama dhuunfateera. Mitiire waan waliin qabnu waliin ni kunuunfanna. Waan waliin hin qabne immoo waliif kabajnaadha. Kanaaf ijoolleen Ortodoksii ilaalcha biraa keessa kan seenne qeessonni achitti maaliif argamu isa jettaniifis waan akkanaa kanaa akkamitti hubanne isinitti fakkaate. Gonkumaa kaayuun amantaa waa'ee aadaatii miti. Kaayuun amantaa kitaabni qulqulluunis kan barreeffame waa'ee aadaatiitiif miti. Waa'ee ilmaan namaa mootummaa waaqayyoo akka dhaalanidha. Isa faarfatanii isa galateeffatanii akka jiraatan. Aadaa uummataa garuu beekuun barbaachisaadha. Aadaa uummataa beekuun hubachuun barbaachisaadha. Maaliif barbaachisa? Wangeela barbaachisuudha. Sir barsiisuudha. Wangeela lafa qabsiisuudhaaf tajaajiluudhaaf maaltu barbaachisa jechuudha? Aadaa uummata sanii, eenyummaa uummata sanii, qooqa uummata sanii beekanii aadaa uummata saniillee kabajanii aadaa sirriin taane uummanni sun aadaa sanirraa deebi'ee aadaa biraasaa akka kunuunfatu taasisuudha. Yoo ilaaltan fakkeenya biyya keenya keessatti kanaan dura aadaan warra dubartootaa gudeeduu ni jira. Amantaan garuu ni eeyyamamu. Amma garuu aadaa gareedha jedhamee dhoggamee jira. Isa bichaa miti. Uummata kibbaa keessa yoo deemtan aadaa baay'eetu jira. Aadaan gadheen jechuudha. Aadaa sanoo suuta barsiisaa, hubachiisaa, uummata san maal fidu qaroominatti fidu. Waan uummata miine, waan uummata fayyadu, waan uummata tolchu, waan uummata ceesisu, waan uummata walitti fidu hojjechuudha malee wantoota adda addaa hojjechuun gaarii natti fakkaatu. Warroonni abbootiin amantaas achirratti argaman cimanii ijoollee karaa sirriitti yoo deebisaniin alatti wanti akkanaa kun waan sirrii akka hin taane dhaloota balleessaa akka jiru argaa jirra jechuudha. Footoo achitti kaanii maxxansuudhaan kaan jechuun Oromummaa keenyan ibsu. Yata dhugaa yoo dubbanne Oromummaa eenyullee sirraan fudhatu, eenyullee siif hin kennu. Kana beekamu Oromummaa jechuudha. Oromummaa akka dhiigaati. Beeka akka dhiigaa jechuudha. Ati Oromoo miti minaaminaati jedhaniif illee hin ta'u wanti akkasii jechuudha. Kanaaf namoonni yaanni isaanii yoo mormame wantoota namatti kaasan keessaa tokko maalidha?
Oromoo mitiidha. Kuni sirrii miti. Namni yaada qabu yaada isaatiin nama mo'achuu qaba. Ani immoo yaada isaatiin mo'atamee waan sirriitti deebi'uun qaba jechuudha. Akkasitti wal hubachuu qabna malee namni mormee Oromoo miti jennee arrabsuun irratti duuluun sirrii akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Hubannees hubachiisuun dirqama keenya ta'a waan jechuun barbaada. Kanaafuyyuu aadaa uummata Oromoo aadaa gaggaarii hedduutu jiru. Amma fakkeenyaaf aadaan kittaannaa yoo ilaalle kitaaba qulqulluu keessaa bahee, aadaan fuudhaa fi heerumaa kitaaba qulqulluu keessaa bahee, aadaan awwaalchaa kitaaba qulqulluu keessaa bahee wantoota baay'ee fuulduratti hojii ilaaluu dandeenya. Wantoota baay'ee jechuudha. Wantoota aadaan uummanni Oromoo kitaaba qulqulluu keessaa wanti inni fudhate kallattiidhaan jechuudha. Uummanni Oromoo kitaaba qulqulluu keessaa wantoota inni fudhate amma yoo ilaalle muraasa isaa ilaalla. Fakkeenyaaf dhaqna qabaa, aarsaa tulluurraa, ibaayyuu yookiin muudaa kan jedhamu, ulee yookiin bokkuu, dhiiga gubuu, warraajjoo kan jedhu, reeffa dhiquu, akaakuu soorataa, fuudhaa fi heeruma. Wantoota kana yoo ilaalle amma wantoonni kun kitaaba qulqulluu keessaa dhufe. Amma warroota kaawwan eessaa fidan gaafa yeroo hin beekan. Garuu immoo warroonni hayyoota warroonni jedhamanii eessaa akka dhufe iyyuu hin beekan. Eessa kana eenyu nu xaqasu warroota faranjii jechuudha. Akkana jedha faranjii. Kanaaf kiristaanonni fi warroonni waaqeffataatis aadaa wajjin qabnu wajjin kunuunfannaa. Waan immoo wal fakkaanne immoo walitti fidnu waan ta'eef akkasitti haa hubannu, akkasitti haa beeknu. Namoonni gaafii qabdan, ilaalcha gaarii qabdan wajjin mari'achuu hin dandeenya. Yaada wal jijjiiruu hin dandeenya. Namni ragaa qabatamaa qabu rakkoon hin jiru. Wal amansiisuu hin dandeenya. Arrabsoo abaarsan osoo hin taane akka hayyootaatti akka beektotaatti ilaa fi ilaameedhaan wajjin mari'annee waan tokkorraa akka geenyuuf hundi keessan iyyuu cimaa dhaabbadhaa. Ijoolleen Ortodoksii immoo amantaa keessan hubadhaa, beekaa. Kitaabni qulqulluu waan jedhu adda baasaa. Fedhii yerootiif jettanii immoo